babban miskiinati dhugaa waaqayyo nama dharteeyyuu amma ijoollee isaatii fi lubbuu isaatiif jedhee irraa fagaadha jette osoo akkana jaallattu osoo akkasitti jaalatamtu jaallakee namicha si jaallatu yookiin nama si jaallatu dhoorkattee amma kunoo rakkataa jirta jechuudha yaayyuuti. Dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee akkanatti dhaga'ama waa'een kan kee kun. Garuu obsa qabaachuun si barbaachisa. Siif jedhee gaafa karra keessan duraa akka qurxummii bishaan keessa jirtu yookiin akka zaafii bishaan qarqaraa balbala keessan duraa ka'uu dadhabee achumatti lalisee achumatti daraaree gaafa guyyaadhumaa bishaan fuudhamee itti racca'amee kanaanis dadhabee kanaanis ifadhee kanaanis miidhamee jedhee yoom sitti mufatee yoom garaa sitti jabaatee akkuma harree daaraa gangalattuu karra keessan duraa gangalachuu eegalee cubbuu isaatu si qabe natti fakkaata. Kanaafuu dhugaa dubbachuudhaa fi nuti si jibbinee sin beennu har'allee ta'uu borullee ta'uu sin jibbinu obboleettii keenya ati. Haa ta'u malee immoo gaafa akkasittiin boossee akkasittiin mataa kee of dhukkubsitu hedduu nu gaddisiisa. Aga fedhellee haa ta'uuti immoo dhugaadha jaalalichi akka itti nama godhu namatti himuu hin danda'u. Gochaa fi jecha hin qabu fakkeenya hin qabu. Kanaaf iyyuu egaa warra qabameetoo argee fi warra isa keessa jirutu beeka waa'ee jaalalichaa jechuudha. Kanaafuu egaa ofii keenya keessa dabarree jennee si'iin har'a sitti murteessuu hin dandeenyu. Waan hunda keessattuu jajjabinatu si barbaachisaa jabaachuu qabdaa. Garaa kee jabeeffatuu qabdaa. Yoo irraa fagaachuudhaafis yaaddee irraa fagaachuudhaaf garaa kee jabeeffatuu qabdaa. Yoo immoo lakkii haala jiruu fi jireenya keessatti ilaalladhee ammaaf obsa godhadhee karaa fuulduraatti haalota isaa mijeeffadhas yoo kan jettu taate obsa godhachuu qabda siin jedha yaa ayyuu teenya malee akkasittiin boossee namas ofitti gammachiisuu hin qabdu. Bara ammaa kana keessa namni namatti gammada malee kan namaa gaddu hin jiru. Kanaaf iyyuu jabaatuu kan qabu of jajjabeessuu kan qabu si mataa kan keetu jechuudha. Isas immoo rabbi isaa eeguu rabbi fayyaa isaatti isaa deebisuu haadha manaa isaas rabbi qalbii isheetti haa horuun jedha. Akkasi kaa lubbu. Yooyyaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota koo akkam jirtani fayyaa qabdanii an nagaan qaba galata rabbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo ayyuun har'a boochee na boochiste. Boochee na boochiste dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Boo'etiniin dhufe jechuudha. Ammayyuu boo'atiniin jira dhugaa dubbachuudhaaf. Qaxxara gadheen dhufe. Maaliif hojjettanii dhugaa isma dhugaa dubbanna yoo taate jaalalti tuni isma dhugaa waanuma nama gootu namatti himtu jechuudha. Haa ta'u malee amma ilmoo isaatii fi lubbuu isaatiif jedhee akka lubbuun isaa hin dabarree fi ilmoo isaatiif jedhee irraa fagaachuu nan yaala. Garuu obsuu hin danda'u. Maalan godhaa miti jette. Hin boossi. Yaa Sumayyaa ilmoo kanaaf yaadduu maaliif akkana goota jettee isheellee kadhataa jirti. Maalan godha jaaladheetiin miti jaalala akkas na godhe malee omaa gochuu hin danda'u. Erga akkana ta'e immoo ilmoo lafaa ol guddataa jirtu
ilmoo ganaa lafaa ol guddataa jirtu haamilee isaanii hin cabsu. Namanni kunis sababa kootiin lubbuun isaa hin badini. Anumti miidhamuu wayyaa irraa hin fagaadha. Anumti miidhamuu wayyaa irraa hin fagaadha jettee ergaa ishii dabarfatte. Baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee garaa nama nyaata. Usoon haala mijataa keessa hin jiraatinan viidiyoo kana hojjetaa jira. Ani mataan kan koo garaa na nyaatte dhugaa dubbachuudha jechuudha. Nama rarte yommuu akkana jettu hedduutu akka nama rarte. Ammam dhalli namaa akka namaaf yaadu, ammam dhiigni ofii akka namaaf yaadu laala. Argitanii osoo orma taate lubbuu keessi balleessuudhaaf shira sirratti yaaddee akka ati cabduuf, akka ati badduuf sirratti karoorsiti malee akka ati ilmoo kee irraa dhabamtuuf sirratti karoorfatti malee ilmoo isaa irra haa jiraatu, lubbuun isaas hin badini. Ofii kootiif ani miidhamuu wayya jettee ofitti murteessitu. Isa dhugaa dubbachuudha. Yaa nama ofii, wallaahi yaa nama ofii. Hedduutu akkana ajaa'ibde. Ayyuu isma dhugaasetti maatii. Ati jechuudha gaafa nama akka namsee keetti si jaallatu, gaafa nama sii jedhee halkanii fi guyyaa walii wallaalee, sii jedhee balbala keessanirra marmaaree, sii jedhee bishaan dhiqaan itti nammee, sii jedhee tuffatamee, sii jedhee cabee, sii jedhee reebamee, sii jedhee jechi meeqa itti bahee, sii jedhee xiqqeeffamee, sii jedhee sammuu isaa dhabee sana gattee gaafa isa kana duukaa fiigdu of galaafatte. Homaa waan biraa waan asiin jedhu qabu. Kaleessas dheengaddas ta'anii si jibbeen beeku, sin jaaladha akka nama tokkootti jechuudha. Gocha kee fi gaafa ati yoo nuti illee sitti haasofnu akkuma hiriyyummaadhuma keenya sana illee dagattee gaafa nuti waan tokko si gaafannu isa gaafadhu malee isin ittiin dubbadhu, isa gaafadhu malee waa isiniin hin jedhu, isa gaafadhu malee nagaa waaqallee isiniin deebisu gaafa nuun jettu garaa keenya nukutte. Ammas immoo nuti akkuma kaleessaa hiriyyootuma keeti singan lafa kamittuu si faana jirra. Lafa kamittuu si faana jirra. Keeti kan jedhe rabbii sin dhoowwatu hin argatta. Kan kana caalu argachuu dandeessa. Kanaafiyyuu sammuu kee of hin tuqin, hin boo'in, hin maraatin. Of tasgabbeessi.